Haroon Dambal faaya magaalaa baatuu isa guddichaa jedhu jiraattonni odolawwan shan kan qabu haroon kun gama amantaa, oomisha qurxummii fi turizimiin bu'aa buusaa kan jiru qabeenya uumamaati. Kaapiteen Abbuu hara Dambal gubbaatti tajaajila yabalaa kenna. Sanbata lamaan namni bakka sanbata lamaan yeroo baay'ee sanbata lamaan boqonnaan argan. Yeroo kaan dammoo darbee keessummaan hin dhufa. Yoo haala jiruuf jireenya kanaanis wal qabate uummanni amma xiqqoo gara waa'ee nagaa kanaaf xiqqoo uummanni gara duubaa amma dammoo irra caalaa amma gara baatuu kana yeroo baay'ee ka dhufan sanbata guddaa fi sanbata xinnaadha. Sanbata guddaa fi sanbata xinnaa kun yeroon argan. Qabeenyi Dambal yabalaaf qofaa miti. As magaalaa baatuu fi naannoo isheetiif dhiyeessi qurxummii inni guddaan haroo godina lama wal qunnamsiisaa jedhamu kana keessaa argama. Baaphee Ushikkaa as Dambal gubbaatti hojii qurxummii qabuuf isaa qophaa'uun arge. Galgala sa'a 12 jalqabne itti marsinee buufnee zoorsifnee gaxxamnee asicha keessaa baafne. Gaarii hojii isaa nama gammachiisa. Asaan tokkochi birrii 30 shallagama. Isa tokko guddichiisa. Ambaazaan ammoo kiiloon tokko birrii 100. Qurxummichi ammoo shaayisi inni aynata 4. Shaayisi dammoo birrii 10. Aynata 4 malkii isaa akkanatti hojjenneeti itti jiraan. Gaafa gaarii arginee 500 600 gaafa gaarii bahu jechuudha. Irra caalaa halkan hojjetama. Injabaatu halkan asirra deemuu bubbeen illee. Injabaatu deemaan beeknuu fi sa'aatii bubbeen ka'etti bulbunneen sa'aatii inni ciisee dammoo itti buufnu. Ijoollee lama akka qabu kan dubbatu Baaphee Ushikkaa hojii as Dambal irratti shariikoota isaa waliin hojjetuun akka isaan barsiisaa jirullee dubbata. Obbo Amaan Ida'oo itti gaafatamaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Baatuuti. Haroon Dambal odolawwan shaniin inni qabu adda isa taasisaa jedhu. Bal'inni isaa gara square kiiloomeetira 440tti kan inni jedhudhaa fi gara biraatiin ammoo haroo Dambal kana keessatti haroonni tulluuwwan gurguddoon bikka 5 kan argaman. Kanaan alatti ammoo tulluuwwan simbirroota xixiqqaan hedduu kan simbirroonni irratti toloran kan irra bulan kan irra jiraatan kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Iddoowwan naannoo haroo Dambal keessa argaman keessaa inni guddaan tulluu guddoo, tulluu funduroo, tulluu dhaddachoo, tulluu galiilaa fi tulluu dabrisiinaa jedhamanii kan beekaman kunniin tulluu gurguddoodha. Tulluuwwan xixiqqoon simbirroota jiru. Tulluu kana keessa tulluu guddoo gubbarratti baay'inaan hawaasni kan jiraatu fi kan ta'uu isaati. Kanarraa darbeet ammoo haroo kanarratti waan sochiin lamatu jira. Tokko geejjibni namaa jira. Geejjibni namaa jechuun namoonni tulluu guddoo gubbaa jiraatan sunniin achirraa as dhufaniit bulchiinsa magaalaa Baatuutti gabaa godhatanii achitti kan deebi'an bidiruudhaan kan irra socho'an ta'uu isaati. Naannoo sa'aatii 3 akkas kan deebisuu jechuudha. Dhaqaagala isaatiitti kan karaa kanatti fageenyi isaa kan jiru jechuudha. Uummanni odolawwan kanarra jiraatanus jiraattotuma naannoo ta'uu kan dubbatan Obbo Amaan roobii dabalatee simbirrooleen gosa 200 ol as Dambal gubbaa jiraatu jedhu. Gosa isaaniitiin gara 200 oliitu jira. Kanneen keessaa ammoo gosti as qofa irratti argamu bicha jiru. Iddoo biraatti argina asii argattu jira jechuudha. Kan biroo ammoo yeroodhaan isaanii bakka biraatitti barara'aatiin biyya alaatti illee dhufanii kas hubatan jiru. Asirraa kaanii ammoo abjaataa kan turan illee as dhufanii as turanii kan deebi'u jiru jechuudha. Kanaaf gosoonni 200 oltu jiru. Baay'inaan ammoo qarqara haroo Dambalii kana kunoo ammoo qarqara irratti kan jiru booffeen jira. Warroonni amma tulluu simbiraa kan jennee maqaa itti baafneef simbirroonni amma sa'a 12 osoo achirra jiraate ta'e yeroo isaan bakka oolan kan daangaa gara qooqaa ooles kan langan ooles kan abjaataa ooles kanuma asiin gara gamaatiin malkabadhii jedhamu oolus asiin gara ammoo caffee jilaatitti sadichoo oolus kan as nu bira oolus yeroo galgala sa'a 12 gahu hundi isaatu hoogganaa isaaniitiin galu. Qabeenya agasii haroon qabu kun garuu armaan dura haalaan hin misoomne ture. Iddoon kun amma dhaabanne ji'a 5 dura asitti ximqata kabajinee turre awwaara ashawaa gubbara kabajinee turre. Qileedhaan naanni kun maalitti tura horiin du'aa maal naannoo jira garuu amma misoomee haala kanaan kan itti hojjenne ta'uu isaatu jechuudha. Dinagdee baay'ee ol kaasudha. Inni biraa naannoo kanarratti kan hojjenne harkisa turizimiitiif kana goone kana odoo jiru iyyuu ammas investimentiin qarqara haroo Dambal irratti hojjetame jennu kan kanaan dura gaafa laaltan jiru. Kan kanaan dura jira yoo jette amma muraasatu jira jechuudha. Lakkoofsaan loojiiwwan muraasa jira. Garuu qarqarri isaa ammoo bal'inni fi akka dheerina isaatiif akka taa'umsa isaa tolaa kanaaf wanti irratti baay'ee nuti bara 2015 piroojeektii kana gaafa hojjennu tokkoffaa mootummaa akka mootummaatti haala mijaa'aa hawaasa naannoo san jirutu uumuudha. Inni lammaffaa ammoo
hojii naannoo kanatti turizimii harkisuudhaaf ammoo xiyyeeffatamee bara mootummaan biyyattiillee ka'e waan ta'eef naannoo keenyatti turizimii magaalaa kanatti harkisuudhaaf qabeenya uumamaa kana ammoo turizimii walii hinee diinagdee keenya guddisuudhaaf jedhamee hojjetame sun dabalata ammoo turistiin tokko dhufee yoo as qubate ergas qubateetiin jedhe waa daawwate waa arge iddoo hara baafannaa isaa ammoo mijaa'uu qaba kan jedhuuf amma bara dheengaddaa gara 15 ol gizee tokko simatame jedhu waggaa 60 keessatti waan hin simanne waggaa erga hundoofte baatum waan hin siman investimentii sadarkaa san jiru simatame amma gara hojiitti galaa jira jechuudha. Obbo Amaan Dambal haroo yabalaaf mijatu waan ta'eedhaa fi sanas fooyyessuuf itti jirra jedhanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Baatuu Dambalirraa.